caaltuu jechuun ani jabanaa jechuun akkaan sitti himuu sitti hin leelifne eegatti leelina dura gartee jechuudha. Basumatti himuu qaanfadhee. Maalatti muqaaneffatte? Kana qaama jechuudha sitti himuu qaanfadhee afaan. Hin cabe moo yookiin namaa kennite moo rakkoo qabare yoomte? Hin cabe jechuun. Haa caburree namoonni du'aatiin hin cabe jettee natti ni himtuuraatu akkas ta'ellee. Cabaa akkasii mitire. Jechuun anaan mana tolchitee beektu takka kan buna danfisee seeku. Nan beeka. Anaa buna danfistee caaltuun eegaa zatee kanatti sana hajjii. Si harkaa kufee cabee? Yoo si harkaa kufee cabes rakkoo hin qabu. Na harkaan cabne hajjii dhufee cabse na harkatti. Hajjii dhufee cabsee mana kanam. Mana kanam. Kunoo kan hin jedhe dhufe. Kan hin jedhu kan dura ittiin qalladaa jirtu dhufe kan nan sodaadhe naa dhufe. Mana kana dhufee cabsee jabanaati. Mana kana dhufee cabsee bishaan waa hunda namna uugee akkasitti gurbaan tokko jala deemee fiiduu narraa waraaba. Mana kana isa girgirii meeqa nama buusanii yoo ta'an. Manumatti na dhufaniiru. Yooma kuni. Haaluma gisumaan jechuun wanta si godhu bunas danfisee mana tolchee si eegaa jira dalagaa irraa qottama waliin jenne yeroo sana. Akkasitti hono dhufee cabsee warqii caaltuu fidee keetillee fidee warqii wayiillee hin jiru hin beeku jennee. Akkasuma cafaphee waan hunda fuudhee kanas kote. Warqii caaltuu fidee warqii caaltuu irraa maal qaban? Kan siin jedhakuti kan gizeedhaan irraa deemii siifan irraa deemii siin jedhu kunoo qaqqabe egaa. An kana kan hin sodaadhe. Lubbuu kiyyaa nuti lubbuu daa'ima kiyyaaf hin sodaachaa jira siifan gizeedhaan irraa deemii kan siin jedhuuf kan amma namni nama bulchu nama bulcha amma namni obbira nama kaa'u obbira si kaa'in irraa deemii yeroon siin jedhu. Waan si jibbee sitti fakkaatan garuu si jibbee miti ani ofii yaadeen daa'ima. Waanis akka tanatti aartuun barbaadu jedheetiin sitti hin himne. Asoo isiin natti hin naqaaniin bitee bakka deebisaa jedheetiin fide. Maalaan jabanaa raafi jabanaa moofaa wallaaleetti kan sirratti hin naqaane. Anjaamadha moo yeroo inni sirratti hin naqaane kan jabanaa cabbii. Anis beekeetiin miti jechuudha. An akkas anan loltuu hin beeka. Gina moo biteetiin bakka deebisa jedhee dalaguu kan jabanaa nan dhimne kan jabanaa rakkoo hin qabu. Jabanaan barbaaddu cabbi barbaaddu waan barbaaddaa taatu. Ani garuu lubbuu kiyyaa fi lubbuu daa'ima kiyyaaf hin sodaachaa jira siifan sababa keetti. Sababa keetti rakkoon irra ga'uu deeman mallee ganaa. Tokko caaltama beekeetii miti namni jechuun akkama kan ulaa darbee dhufee tokkos kun fiidiyoo waraabbii fiidiyoo sayyoo gartanii galtaa akkaataa ittiin jechuun bishaan waan danan naquu geemaa hunda ta'e jechuudha. Annan galchu bishaan ho'aallee yoo sitti naqe waan barbaade yoo si godhe sinnan galchu maaliif sababa keetiin daa'ima kiyya akkan hin dhabneef kan hin sodaadhe kanuma otoonsi biratti dhiisee deeme akkuma ati jettu sana otoonsi biratti dhiisee deeme daa'imni kiyya fudhatamte jechuudha. Daa'ima kiyya dhabeeyyu jechuudha. Alhamdulillah nu daa'ima hangeetti cuftee deemte ada galatan galtee ho'amaallee wattee kan daa'ima sana cuftee deemte kan daa'ima sana hin fuudhin daa'imallee fidinaan jedhan daa'ima bakka jirtu hin beeku. Daa'ima fidee daa'ima irraa maal qaban? Fidinaan jedhan daa'imallee bakka jira hin beeku daa'imallee hin beeku jedhee manni kunuu kiyyaanaan jira kaata kan godha. Manni kunuu kan saati. Kanaas bakka deemee ammas biratti galee bakka bultan hin qabdu ammushi. Caaltuu ati qoy akkamiin waraabessa afaan hin ganna dhiibda kan jedhu. Akkamiin godhadhaan rakkoon sirriirraa narraa qaqqabu. Ganaa yaa'in sitti hin dhuftu anumaatu bakka hidhaa sanatti illee deebisee akka inni ganaa nan barbaanne godha. Duraan waan akka lakkiseemi akka inni nan barbaanne hin godha jecha. Innaa mana hidhaa sanatti deebitaati illee na biratti deebiste na biratti deebita. Yeroo sanan illee baqaanii akka obboleetti koolitti rakkoon tokko narraan ga'u ofitti si qabee waliin jiraanna. Wayiidhaas deebisan. Deebisi kadura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundanni keenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa warra wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii ganamaan ka'ee naan mana kana dhufu siifan hin jirtu bakka ishiin kuttin beeku jechuudha ganama sanaanii jechuudha anillee ganamumaan ka'ee otoo hojiin hin deemini buna danfifadhaa jedhee tan dhufe jechuudha buna dhugee hojii deema jedhee ganamaan ka'ee dhufe jechuudha yoon ganamaan ka'ee dhufu manni akkanumatti jira jechuudha barri cuftee qulfii wanni jala naa keessee deemti barri rukutee naan dedhaba barri jala qulfii bakka biraa naa keessee deemti naan hojii dhaqu bakki naa keessu jira naqee qulfii ilaalu qulfiin achi jira jechuudha. Ajaa'iba rabbiin natti ta'e jechuudha naan kushiina seenee meeshaa buna ilaalu buna danfifadha jedhee buna dhiyeeffadha jedhee kushiinaan naan seenu
jabanaan jirtu jechuudha. Mucayyoon jabanaatti deemte moo namni waan guddaa ta'e deema jennaan ishiin immoo jabanaatti deemte moo akkam kan ta'e akka ta'e nan dhibee jechuudha. Warra ollaallee gaggaafadhe in argine akka tasaasaantu fudhatee ilaata isaan jalaa cabee keeyyaa fudhatanii ilaata jedhetanii isaan gaafadhe jechuudha. Isaan gaafannaan lakki nuti fuune naan jedhan ani mucaa maal akka taate hin beeku yookiin shaanxaa seetee qabattee deemtee ani hin beeku jechuudha. Waan ishiin fuute bakka ishiin keessa deemte jechuudha. Mana hunda keessa barbaadee dhabee jechuudha. Guyyaa tokko immoo ishiinuu akkam buna jaaladhu beektee dadhabeenyaan dhufu danfistee na heddii jechuudha. Kanaafuu har'a immoo hanga namaan ka'ee buna kiyya dhugee deemaa yeroon dhufu akkuma isiniin jedhan jiru jechuudha. Angizee tokko buna ganama ka'ee buna dhugee tan deemaa naan dhufus akkasuma nan dhugaa jechuudha. Maaliif yoon buna dhugee deeme hojiin illee naa salphata jechuudha. Of hin dadhabu baqa waan tokko irraa qallalaa jechuudha yoo buna dhuganii deemanii akkasin isiniin jedha. Amma dawwalee fi warra ollaallee yoon deemee gaafadhu warra ollaan fudhannee nu bira hin jiru naan jedhani. Siifan immoo dawwalee fi amma dhufaan jira naan jette gadi bahee dhufaan jira naan jette maali jabanaa isaa keessi akka deemte kanuma waliin arginu ta'a yookiin fudhattee baatee yookiin namaa geessitee yookiin inatte jechuuf namni jabanaanatu jechuudha. Namni jabanaa waan xiqqoo kana ta'een deemu maaliif wanta tan baay'ee jira mana kana keessa waan ta'eef waan tokkoyyuu akkuma jirutti jira jechuudha. Uumaa waan tokkoyyuu fuutee hin deemne garuu jabanuma dhabe malee wanti mana kana keessa dhabe hin jiru jechuudha. Akkasin isiniin jedha dhufaan jira waan naan jettee fi kaameraa kiyyaa dhoksadhee taa'ee ishee egaa waan ishiin naan jettu immoo kanuma waliin agarru ta'a nafaana tura. Dhuftee nagumaan baga dhufte ta'a. Waan afaan banee ta'a asii egaa wayi. Waan hojjeta dhufte. Naannoo isin gadiin taa'u jiru malee maal? Gaamaan hojjeta qabdee teessara maa. Kena agarsiisime. Hai duratti waan fedhe bitadheen dhufu mana kana caaltu maal taate qoy? Laa hojjeta keessan taa'een ka darsa gal. Laaf jalin keenya nagee qabdooti. Nagaa hin qaba. Nagaa nooyi. Nagaa maaltu jira miti ganama mana kana. Kanin siin jedha. Edda mana bulleeti. Halkan naasi biraa bahu manuma jirta. Ergoon si biraa bahee ajjiisni dawallan deemte. Hajjii bira maraatuudha kada qucaaltootis guyyuun hajjii maal jechuudha. Tamam isa dhuftare isaa kanaan barii ka'eetan buna dhugaa jee ganamaan dhufe yoo dhufu jirtu barrii rukutee intalli duute mama jirti jee qulfii yoo dhaqee ilaalu qulfii bakkuma kannaa keessa jiraat qulfii. Laasa godha jechuun asuma gabbee nama bira baarsa waa bira dhaqee dhufe. Ganama kanaamu maa ganama kana namni irra barraayyuu ka'a. Hangaan dada waliin na yaamanii bara waan fardiidhaaf dhaqeera. Hajjii malee yoo namni si dawwalees waan hin jiru ka. Yaa Rabbi ati hajjii maali yaa jaalatu ladhaa dhaabbadhume hajjii kanaan eegaan ture eegaan dhiisee bubbulee jira. Maali mee hajaa namti fardiinsa akkana nama baasume. Laa hajama fardiif hin bee. Maali inni tamama ishee natti mika. Maa baruu barbaadde. Maa barbaadde. Laa dirqama baruu qaba kana bira galtaa miire bakka ati dhaqxullee bakka ati dhuftullee baruu qaba kaa dirqama. Yaa dhugaa heeti kan nama hundumtuu kana bira jirtuun beekaa yoo waan tokko taate eenyutu itti gaafatamame. Ni beekaa jechuun nama bira dhaqeera. Namni kun maqaan qabuure. Maqaan dhoksaadha. Naa dho'isaa miti wallaahi nama bira dhaqee dhufe. Nama akkamii kanin siin jedha. Isa bakkaatti deebina rakkoon qabu sa'aatiin hojis natti gahaa jira. Ani ganama wanti ribarraa ka'ee as dhufeefi. Daa'imni otoo ribarra jirtu buna kiyyaa dhugaa jedhee dhufe. Innaan buna dhidhiyeeffadhaa jedhee kushiinaa seenu siinii malee jabanaan ni jirtu. Jabanaa shaanxaa qaba feetee fudhattee baate akkam taate jabanaan. Jabanaan caaltu jechuun ani jabanaa jechuun akkaan sitti yoo sitti himuu sitti hin leenyamne eegatti leemna dura gartee jechuudha. Basumatti himuu qaanfadhee. Maal natti muqaaneffatte? Kana qaama jechuudha sitti himuu qaanfadhee afaan. Hin cabe moo yookiin namaa kennite maa rakkoo qabare yoo himte? Hin cabe jechuun. Haa caburee namoonni du'aatiin hin cabe jettee natti ni himtuuraatu akkas ta'ellee. Cabaa akkasii miti. Jechuun anaan mana tolchitee beektu takka kan buna danfisee seeku. Nan beeka.
Ana buna danfistee caaltuun eegaa zatee kanatti sana hajjii. Sirka kufee cabee. Yoo sirka kufee cabee sirkoon qabu. Harkaan cabne hajjii dhufee cabse harkatti. Hajjii dhufee cabse mana kanam. Mana kanam. Kunoo kan hin jedhe dhufe. Kan hin jedhu kan dura ittiin qalladaa jirtu dhufe kan nan sodaadhinaa dhufe. Mana kana dhufee cabsee jabanaati. Mana kana dhufee cabsee bishaan waamta nanna'uu gahee akkasitti gurbaan tokko jala deemee fiiduu narraa waraaba. Mana kana isa girgirii meeqanan buusanii yoo ta'an. Manumatti na dhufaniiru. Yooma kuni. Haaluma gisumaan jechuun wanta si godhu bunas danfisee mana tolchee si eegaa jira dalagaa irraa koottutama waliin jenne yeroo sana. Akkasitti hono dhufee cabsee warqii caaltuu fidee keetillee fidee warqii wayiillee hin jiru hin beeku jennee akkasuma cafaphee waa hunda fuudhee kalaas kote. Warqii caaltuu fidee warqii caaltuu irraa maal qaban? Kan isin jedhakuti kan gizeedhaan irraa deemii siifan irraa deemii isin jedhu kunoo qaqqabe egaa. An kana kan hin sodaadhe. Lubbuu kiyyaa nuti lubbuu daa'ima kiyyaaf hin sodaachaa jira siifan gizeedhaan irraa deemii kan isin jedhuuf kan amma namni nama bulchu nama bulcha amma namni obbira nama kaa'u obbira si kaa'in irraa deemii yeroo isin jedhu waan si jibbee sitti fakkaatan garuu si jibbee miti ani ofii yaadeen daa'ima kiyyaa yaadeen. Kanaafuu caaltu anis hin beekeetii miti akkuma durattiitiin bunas danfisee mana tolchee si eega jedheeti. Garuu ulaa akkasii rakkisee hin cufne kan ulaa darbeen seenuun gareen. Kanaafuu immoo ulaa darbee sitti seeni moo si beeka banaa dhiisee. Daawwa darbeen seenii caaltu kun viidiyoo sana otoo qulfii qaboo nama akkamitti ulaa darbee seena. Akkamitti ulaa darbee. Qolofne riyaa. Geessu qolofne takka. Haalibaan bitatee gabbee jee. Haaliba bitee dhufeetiin uluma gaqqabee dhufee saala danfisaa jira buna jechuudha. Kun akkuma darbee seenuun garee ganama kanallee immoo wanti sun lafaa ka'e. Jabanaa bituudhaaf hin kutee. Kan jabanaa na dhimne barbaadu bitiin ani fedhu jabanaa nan bitadha. Jabanaa irraa dhimma hin qaban. An kan irraa dhimma qabu akkati na biraa deemtu bichaa nageenya kiyyaa bichaa. Malee jabanaa fedhee mitan an jabanaa nan bitadha rakkoo hin qabu. Nama caaltu ani duraanis akka tanatti aartu barbaadu jedheetiin sittiin himni jee. Asoo isinatti nadarratti naqaaniin bitee bakka deebisaa jedheetiin fide. Maalan jabanaa raafi jabanaa moofaa wallaaleetti kan sirratti naqaane. Anjaamadha moo yeroo sirratti naqaane kan jabanaa cabbii. Anis beekeetiin miti jechuudha. An akkasuma anan loltuu hin beeka. Gina moo biteetiin bakka deebisa jedhee galabbii kan jabanaa nan dhimne kan jabanaa rakkoo hin qabu. Jabanaan barbaaddu cabbi barbaaddu waan barbaaddu haa taatu. Ani garuu lubbuu kiyyaa fi lubbuu daa'ima kiyyaaf hin sodaachaa jira siifan sababa keetti. Sababa keetti rakkoon irra ga'uu deema mallee ganaa. Tokko caaltama beekeetii miti namni jechuun akkama kan ulaa darbee dhufee tokkos kun viidiyoo waraabbii viidiyoo sayyoo gartanii galtaa akkaataa ittiin jechuun bishaan waan naquu geemaa hunda ta'e jechuudha. Annan galchu bishaan ho'aallee yoo sitti naqe waan barbaade yoo si godhe sinnan galchu maaliif sababa keetiin an daa'ima kiyya kan hin dhabneef kan hin sodaadhe kanuma otoo biratti dhiisee deeme akkuma ati jettu sana otoo biratti dhiisee deeme daa'imni kiyya fudhatamte jechuudha. An daa'ima kiyya dhabee jechuudha. Alhamdulillah nu daa'ima kan keessa cuftee deemte ada galatan galtee ho'amaallee watte kan daa'ima sana cuftee deemte kan daa'ima sana hin fuudhin daa'imallee fidinaan jedhan daa'ima bakka jirtu hin beeku. Daa'ima fidii daa'ima irraa maal qaban? Fidinaan jedhan daa'imallee bakka jira hin beeku daa'imallee hin beeku jedhee manni kunuu kiyyaanaan jedhan akkaataa kan godha. Manni kunuu kan saati. Manni kunuu kanaa kan saati. Inni kan isin jedhu maal gochuu mana kana dhufe? Sidda walee maal gochuu? Ani dawwaleetu kootu mana wayii naan jedhe. Mana wayiitu kootu naan jedhe kee dhaqee men kee dhaqee gaafalee rakkoo isaa maal irraa qabdaa? Kaatee dhattee yennee isa barbaacha dhatte. Isa barbaadde bakka barbaadetti kootu yoo isin jedhe dhaabaddu sin beekuu narraa dhaabbaddu jechuuf hin dhaqee fireen. Jennaan kiraa waan baate jaa kafanii naan jedhe hin qabu maallaqallee hin qabu manaan miidiyaa harkaabe. Arra dhufee kalee zabborusaa kanatti ooluu hubatte bakka jirtu si dhufaa naan jedhe jechuudha. Kun dhuguma saniin dhufee waa hunda na dheeqqabsee kun na carraqqee waa hunda na godhee hoti. Kun hunduu sababa keetii jechuudha. To'aati achitti guyyaa sana dhaqu baatte kun hunduun dhufu jechuudha. Ati maal gochuu dadhabe maal gochuu isa barbaacha dhabde? Haa kootu naan jedha. Yoo kootu siin jedhu nattaare. Kootuutii wayiinsi gaafadhaa naan jedhe. Waraqaa keetillee siifin kan na koo wayiinsi gaafadhaa kalaas. Jennaan kaa an waraqaa kiyyaa kana jee fararraa seef zendaqu. Goddanyaa kiyyallee mana kana nuu dhiisee deema. Mana kana gallaa inni kilaasii biraa qabaa minaan minnatti haasa'u. Kanaan obboleessa keessa hin barbaadu illee sin barbaadu obboleessa hin barbaadu jedheen. Kun bakka jirtu si dhufaa jedhu dhuguma saniin dhufee hono. Kalaa sanaan rakkoon irraan ga'een erga mana argattanii
isuma biratti deemi galiree akka atuun wajjin qabdu kiraamna baatii jaa eessaa fiddeerraa kan falta maali hama akka kalee kee gurgurtee kan faltaa maal kan faltaa kalee kee baasii gurguradhu jedhee kalaas bakkaati deemi umas biratti gali bakka bultan hin qabdu mi'ammushi caaltu ati qoy akkamiin waraabes afaan ganna dhiibda ka jedhu akkamiin godhadhaan rakkoo sirriirraa narraa qaqqabu kalas anumaatu la gana yaa'in sittiin dhuftu anumaatu bakka hidhaa sanatti illee deebisee akka inni gana nan barbaanne godha duraan waan akka lakkiseemi akka inni nan barbaanne godha jecha innaa mana dhaa sanatti deebitaati illee na biratti deebiste na biratti deebita yeroo sanan illee baqaanii akka obboleetti koolitti rakkoon tokko narra hin ga'u ofitti si qabee waliin jiraanna. Wayiidhaas deebisanii. Deebisi kadura. Akkuma baastetti deebisi. Hidha deebisee jiru anillee bakkaan deegiruun tatteenye jechuudha. Kanumaafu amma immoo kan beeyiruun nan jettu kana waraabessa afaan ganda dhiibuu jechuudha. Akkamiin godha dee'ani? Akkamiin godha si je'ee akka warraa godhusu si je'ee daa'ima kiyya dhabu akkuma dura. Kanaas gacaaltu baruu akka tarkaanfii fudhadhee hidhaa sana deebi. Akkasii caaltu kanatti natti naarina. Kanatti natti naarini kun waan xiqqoodha. Si biratti waan xiqqoodha. Garuu ana biratti waan guddaadha. Kanaas gacaaltu anis beekeetii miti. Isa kana beekeetii miti. Maaliif ulaa darbee dhufeemi? Amma galaaban wanni dabarte galuu ana hidha deebisa. Taayigaan naati deebiste na biratti illee deebita rakkoon qabu. Wanni nyaatan ni jira beelan ni jira. Waan nyaatan illee jira. Waan nyaatan jiraate kana fuula kuduraa kaasiti kushiinaa geessi. Achuma fudhadhu nyaata.